obsa nama barbaachisa kam keessattu isa riifatuufis isa turee dhufuufis anamma obsaan qabaadheen yaa kalee dadhabbii baay'ee qabna biyyaan baa keessa yeroo ariifataa kana keessatti daa'ima lama baattee yeroo gabaabaa kana keessatti deessee kunuunsa jechuun eenyummaa kee agarsiisa dandeettii kee agarsiisa amma yeroo naasa ohana anuma ishii kan argitu isin jedhame yeroo baay'ee nan dubbadhaan garuu keessatti immoo as mana isa kana keessatti jireenya koo keessatti wanti jabeessee danda'u jira jechuudha. Amma fakkeenya dubartiin tokko waggaa 3 keessa daa'ima tokko deessee guddiftee kunuunsitee hoosiftee wajjin gurjaa bultee maal jettee gaaf sana wajjin akkatti lubbuu dabarsu kaate hin siqitti hin aarsaa hin boochii maadaatitti itti baa waan ta'e. Anan immoo isinii fudhadha waggaa kanan da'e amma deebisee da'e si'a lamaan baadhee yeroo baattan jijjiiramni hormoonii yookiin immoo haariin jira waan baay'ee akkanumaan argitanii doomsi waggaa gidduu kanatti shuma kana ana beektu waan ta'eef ishii keessatti lama daa'uun lama daa'ima caqlaa kana guddisuun dandeettii eenyummaa keessan agarsiisa. Eenyummaa keessan Kiristoos eebbifamtuun irraan beekamu. Inni maa inni? Hai nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa taatanii baga bara haaraarraayis haftaniin isiniin jedha happy new year arraan isiniin jedhe hani guyyaa 3 wa 4 wayi dura akkan da'een isiniif gadi dhiisee ture har'a garuu haa darbu malee bagattiin isin gahe hunda keessaniin isiniin jechuu barbaada. Channel kanaaf immoo haaraa warri taatan seenatii subscribe godhaa share like gochuun dagatina yaada gaafii qabdan immoo commentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Egaa video yeroo darbe da'ee jedhee gadi isinii dhiisee baay'een keessan hin sobdan jettanii turtanii yaw baachuu koo waan hin beekneef yeroo baay'ee video kanaa hol qofan waraaba waan ta'eef lammaffaa immoo yaw kan dura dhiyoo waan ta'eef warri kaan hin sobdaa warri jettan jirtu. Isa warra sobuu bareetuun sobdas namaan jechuu danda'a tilmaamaniis wantichi isin immoo dhugaa ta'e isinii fudhachuu dhiisuu danda'a. Akkasuma gaa waaqayyo waan hojjetu tokko yeroo tokko akkamitti ta'e isa jedhu wayii namaan hin jechisiisa. Lammaffaa yoom ta'eet akkamitti ka ta'e hin jedhama mitire dhala namaati. Akkas isinittis ta'uu danda'a. Egaa inni hojii isaati waan ta'eef akkamitti warri jedhan akkamitti jedhameetu maafa malee akkasitti jennee ganaa deebisuuf hin dhaqnu jechuudha. Kana man immoo amanuu qaba yaa daa'ima afaanan agarsiise waan ta'eef rakkoon qabu gini hin fakkaata namoota tilmaamuudhaan warra tarii salphisee ilaaluuf hin beeku warra kaaniif jechuudha. Anyways isaa sa'uutoon hin taane yeroo kamuu wanta ta'e tokko wanta gaarii ta'e akkamitti ta'e yoom ta'e hin sobdaatoo hin taane ta'e waan ta'eef waan ijaan argitu maa gochuu hin dandeessu. Viidiyoo immoo dha'ii keessas deddeemee ni mul'ata waan ta'eef viidiyoo tokko wayii gadi dhiiseera. Innis ni jira jechuudha. Kanaan ala garuu sana dura gadi dhiisee hin beeku. Duraan ji'a 7 duraan gadi dhiisee inni amansiisaa miti dhugaa dubbachuu. Kanaaf isa waaqayyo godhe otoo namni godhe akkas ta'e akkasitti jettu isa waaqayyo godhe waaga nama asradda ibsuuf hin dhannu jechuudha. Warra ta'e jedhee gammadeef yaada laphee guutuudha banaadha dafee fudhata jechuudha yaada nama. Isa immoo akkamitti ta'e eeganaa qorqoru ta'e akkatti ta'e waaquma gaafachuudha. Erga namni himamee dhugaan taane jechuudha. Inni kun akkasii warra yaada gaarii naa barreessaniif eebbifamaa warra koomantii muluun waan nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammade yeroo tokko yaanni waan isinii ta'e tokko irratti namni hammam akka gammade ni beekama jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'een keessanis galtanii kan naa bilbiltan jirtu. Baay'een horee ture baay'ee sodaadhe dhugaa jechuudhaan maaliif yauga እና dhugaa baay'een yaadaa ture warri jedhan jiru
eebbifamaa warri keessa galtaniis karaa immoo karaa waatsaappii naa barreessanii koomantiis immoo akkasuma karaa yuutuubiitiin naa barreessan galatooma. Eebbifamaan isiniin jedha. Anillee waan gaariin isin hawwa jireenya keessan keessatti isinitti bisu'aan yookiin qulqulluu taatanii miti waaqayyo waan gaarii tokko isin hojjetu waan gaarii tokko irra isin teessisu waan gaarii tokko isin jireenya keessan keessa kaa'u jechuudha. Kanaaf wanti gaarii caalu wanti gaarii fi immoo heebba caalu isa kana jedhee yaada waan ta'eef hunda keessaniif akka laphee keessaniitti akka banameetti waaqayyoof akka namaa gaarii yaaddanii hawwitanitti akkasitti isiniif haa godhu waaqayyooni. Baay'ee isaa immoo cubbuu keenya dhiisee yookiin akka garaa keenya isaa hammeenyaa fi hadhaa dhiisee gaarii nu gochuu isaatu caale yeroo baay'eedha waan ta'eef akkanaa godhetti isiniif isaa godhu jedhee isiniif hin hawwaa hawwii namnuu kamuu diina keetiif isa hawwituudha kun. I think akka kootti akka namaatti diina keetiifuu haa ta'uuf jette kan hawwitu baay'ee kan itti gammadduudha waan ta'eef kanaaf isinis warri baay'ee immoo keessi isaanii madaa'e tokko kan barreessan jiru araba gal ammas turree ammasii akkas warri jettan jirtu. Inni kan raawwatu waaqayyo guyyaa isaa eegeti ati jettee ati karoorsitee miti gaafa guyyaa isaatiiti waggaa 20 lakkaa'ee 10 lakkaa'ee 5 lakkaa'ee kunoo waggaa keessattis akkana hojjeta jechuudha yoo barbaade. Waggaa keessattis akkana hojjeta turees immoo dinqii biraa hojjeta jechuudha waan. Kanaaf isa akkana obsaa fi garaa dhoksa namatti maddee namni illee sobee si beeku hin jiru waan kana inni qabu siin beeku bakka inni dhabe immoo xaalli yaada sana waliin mari'achuuf hin argattu namoota akkasii. Kanaaf dhoksaa garaa targawaa namatti maddee oo ta'e surumaa siin barunni jechuudha. Inni guutuudha waan ta'eef ammas yeroo sanaatti siin baru jechuudha. So anillee waan barumsa ta'u baay'ee jechuun normaalii isin barsiisa waan ta'e marqa waan ta'e akkattiin kana dura qopheeffattee nutti agarsiisi naamna to'attanuun da'ee guyyicha beeka garuu yeroo sanatti eenyu jedhe innaa hawwitanii jechuun akka malee duraan yeroo tokko fa ijjiin isin jalaan deemu isa kana akkatti inni fiige dhugaa hin beeku jechuudha. Kanaaf warri hawwitanii ture yeroo fudhate yeroo isaatti qaba yeroo waan maaliif hojii namaa miti hojii waaqayyooti kun harki namaa keessa hin jiru isa kana keessa harka waaqayyoo waan ta'eef yeroo isaa eeggadha. Warri koobantii tokko naa barreessitan jirtu waan ta'eef waggaa 2 ture waggaa meeqa ture warri jettan jirtu jechuudha. Isa kana kan hojjetu dinqii waaqayyoodha. Akka tasaa meesinii kaasee guyyaa tokko viidiyoo jechuudha. Saamin yaa waggaaf 3 so gidduu kanatti waaqayyoon isa kana dinqii hojjetee isiniin jedhe akka nama foonitti yeroo kanatti hirigi hin barbaanne jettanii yaaduu dhiisuu dandeessu. Garuu waaqayyo seera cabsa seera biyya lafa diiget karaa ta'e seera mataa isaa baafata jechuudha. Akkasuma kan keessa tursiisee seera cabsee sissi tilmaamee si dubbisiisee amma moobsa akka qabdus ilaalee namoota isaan si bukkeedha gaarummaa kee kaleennaa normaalii jirtuu fi har'ina kee kana faana maal akka godhan maal akka dubbatan siila ilaalchisee jechoota arraba isaanii amma akka dandeessu silaalee ol sirriitti jedheet gaafa hojjete immoo hojjeta. Kanaaf warra akkasittiin yaada akkasii barreessanii guyyicha eeggachuu qabduun isiniin jedhaa guyyaa eeggata waan hunduu guyyaan kan waaqayyooti isa kana keessatti kan namaa miti waan ta'eef. Kanaaf guyyaa namaa sanan eeggadha naannarra guyyaa kee yookiin karoora koo sana guutuu dideerra guyyaa waaqayyoo eeggachuudha jechuudha. Kun yaada nama hundumaati. Caalatti hobsa nama barbaachisa kan keessattu isa riifatuufis isa turee dhufuufis anamma obsaan qabaadheen yaa kalee dadhabbii baay'ee qabna biyya hambaa keessa yeroo ariifataa kana keessatti daa'ima 2 baattee yeroo gabaabaa kana keessatti deessee kunuunsa jechuun eenyummaa kee agarsiisa dandeettii kee agarsiisa. Amma yeroo naasa ohana anuma ishii kan argitu sinin jedhame yeroo baay'ee nan dubbadhaan garuu
keessatti immoo as mana isa kana keessatti fi jireenya koo keessatti wanti jabeessee danda'u jira jechuudha. Amma fakkeenya dubartiin tokko waggaa 3 keessa daa'ima tokko deessee guddiftee kunuunsitee hoosiftee wajjin gurjaa bultee maal jettee gaaf sana wajjin akkatti lubbuu dabarsu kaate hin siqiqxi, hin aarsaa, hin boochii maadaatitti itti baa waan ta'e. Anan immoo isinii fudhadha. Waggaa kanan da'e amma deebisee da'e si'a lamaan baadhee yeroo baattan jijjiiramni hormoonii yookiin immoo haariin jira waan baay'ee akkanumaan argitanii da'umsi waggaa gidduu kanatti shuma kana ana beektu waan ta'eef ishii keessatti 2 daa'uun 2 daa'ima caqlaa kana guddisuun dandeetti eenyummaa keessan agarsiisa. Eenyummaa keessan Kiristoos eebbifamtu irraan beekamu. Inni maa inni nan simadha. Tokkoffaa karaa Waaqayyoo waan dhufu nan simadha. Otoo karaa namaa ta'e bargit yoo nama aadaatiin baasamu nama haaree miti garuu nan simadha. Sanan beeka sirriitti an beeka siniin jedhe tarii fudhachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf tokkottuun baaftu yoo nama aadaatii bakka wanti ta'e isin qoree jechuudha. Ani ግን jijjiirama gizee waggaa keessatti ulfa gizee 2 akkasitti du'anii galanii jijjiirama da'umsaa gizee 2 wal bukkee qabu yommuu guddisu gizee 2 kolfaan hin dabarse jechuudha. Laman aqalu waan hundumaa asiifas kaa'een beeka. Isa dhabe isa qabe. Yoo si dhoowwate maal jettee waaqammoo akka cinqitu yoo si kenne maal gote kanaaf hin barbaachisu sa jedhuun qaban. Bakka akka dhufetti yeroo dhufetti simachuu qabda. Isa kana immoo maal si barbaachisu arrabaan silaa softee minaamin amma miidiyaatti naasa'u kanaa miti kan agarsiisu keessa koo dhugum danda'uu koo jechuudha. Dhuguma waan sana danda'ee agarsiisuu koo. Anamma lammataa agarsiisee jira. Isa kana Waaqayyoon na raawwate waan ta'eef ani immoo simachuuf dirqama kooti jechuudha. Isa kana nu barbaachisa yeroo hundumaa. Sinii galee dubartiin immoo yeroo gabaabaa keessatti daa'ima faana rakkachuun mana keessa otoo anamatoon hin bayiniin waggaa fixe kan sa'ame. Jechuun mucaa baddoo ta'e kaayeen oon hojjettu mana qaba ishee ta'isee warra du'aa deemin okiddoo waamicha deemin kaadde daqiiqa 10 deebi'a malee bashannaan nan obse. Jira fuulduratti guyyichi bareedni fi ulfaataan harka isaanii qabeetiin fagaadhee deemee tasnaan deebi'u jechuudha. Yeroo kuni ta'us sana harkatti baadhee asittis danda'eera jechuudha. Namni jabaan akka malee dandeetti qabu tarii danda'uu dhiisuu danda'a sakan. Nan danda'e jechuudha. Maaliif waggaan fixe kana bayee guyyaa tokko bashannanee beeku dhugaa dubbachuu manum keessa na beektu sinis jechuudha. Maaliif bakka guyyichi biraan dhufamu amma kan biraa jechuudha. Gaafa wal qixxeessu wayimmoo hin dhufa wal qixxeessee akkan taa'uus akkan boqadhuus akkan kunis iddoo qaba steeppii qaba wanti waan ta'eef. Na duraanis akkasum ji'a 9 baadheen ture ergasii waggaa tokko mucaa faana takkaratan amma immoo isa kana waggaasii baatanii bashan laa dirqamate waggaa 3 eenyumaan ala jechuudha. Kan biraamti guyyaa tokko iddoo goolobee dhaqee yookiin iddoo dirii waan taate waliin deemeen beeku waggaa 2 fixeera jechuudha. Hin dhiista obsa si barbaada dandeettii isaa si barbaada waan ta'e qaasan akka ta'e gootee guutuu jechuudha. Maaliif hin kana kaasee eenyummaa kee agarsiisa dura obsuu amma akka tobsite jechuudha. Oodhiti. Obsa kee amma kee barbaada jechuudha. Kanaaf maaliif hin haasa'e warra hin dhabne immoo jedhu haasa'uu barbaade wal bukkee an argadheen itti danda'eem isin immoo dhabiinsa amma ta'e si qoruu ka'u kana dandeesse guyyichi dhufa nan beeka fan dubbadha jechuudha. Warra hamani qofaaf kun warra hamani qofaaf guyyichi numa dhufa. Taa'atii ilaalati gaaf tokko maal dubbatti mucaan suni jedha. Kanaaf akkasin isin jedha sagalee guddise video ko like share gochuun dagatina. Nama haala laaltaniin tilmaamina. Namni maqaatu nama malee gargar. Inna akkasii isiniin jechuu barbaada. Bye. Video kun maamma dhuma laala.